Taphattoonni ciccimoon yeroo hunda taphattoota ciccimoo hordofu. Isaan tapha irratti sadarkaa olaanaa ta'uu barbaadu. Sababni isaas waan sadarkaa olaanaa irra jiraniif. Rafuu yookaan boqochuu hin danda'an. Sababni isaas taphattoonni biroo isaan caaluu waan danda'aniif. Dhugaadha nama hunda waliin wal morkina. Neeymaar waliin, Meesii waliin, Lewaandoowskii waliin, Eguwee waliin. Beektaa taphattoota addunyaa sadarkaa olaanaa irra jiran waliin dorgomna. Ni ulfaata garuu wal morkuun gaariidha. Beektaa nuti kan wal morkinuuf filatamaa ta'uuf. Kanaafidha qabxiin koo inni guddaan kaka'umsa kootii isaan caalaa ta'uudha. Isaan caalaa ta'uu bara maallaqa nan qaba, beekamtii nan qaba. Garuu hunda caalaa barbaachisaa kan ta'e maatiidha. Maatii keessan kunuunsaa. Sababni isaas kun waan addunyaa kana irratti hunda caalaa barbaachisaa ta'e maatiidha. Sanarraa kanaaf beekamaadha. Jireenya dhuunfaa kee, jaalallee kee, konkolaataa kee, mana kee. Jalqaba irratti maatiin kee yeroo hunda si waliin jira. Yeroo gaarii fi yeroo rakkinaas. Garuu namoota hunda irratti akkaan hirkadhu nan beeka. Garuu nama irratti gar malee hirkachuu yoo barbaaddee jirta ta'e xiyyeeffannoo kee dhabde ofirratti xiyyeeffachuun hunda caalaa barbaachisaadha. Beektaa xiyyeeffannaan koo nama gaarii ta'uudha. Namoonni baay'een akkanarratti hirkatan nan beeka. Kuni gama biraa kooti. Sana irratti akkaan hin xiyyeeffanne nan yaala barbaachisaa waan hin taaneef. Anaaf garuu hunda caalaa barbaachisaa miti. Waa'ee baalaansiiti. Waan hundaaf yeroo qabda. Beektaa ilma koo waliin gammaduudhaaf sirriitti hojii kee hojjechuuf. Beektaa yeroo hunda filatamaa ta'uuf. Yeroo hunda sirnaan leenjisuuf sirriitti taphachuuf. Beektaa akkuma beektu jireenya koo waan ta'eef. Fedhii koos waan ta'eef waanan ani hojjedhu jaaladhuudha. Yeroo hunda filatamaa ta'uu sadarkaa ol aanaa irra ta'uuf. Waggoota hedduuf wal fakkaachuu qabda. Kanaafuu wanti ani gochuuf yaalu kana filatamaa ta'uuf haala gaarii irra jiraachuuf. Namoota gammachiisuuf yaaluu kun wanta ani gochuu jaaladhuudha. Fooyya'uu qaba, fooyya'uus barbaada. Yeroon sooroma akkaan hojjedhu of argeera. Namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif dubbachuuf taphattoota piroofeshinaal akka ta'an gorsuu akkamitti umurii dheeraa akka eeguu dandeenyu akkamitti akka mo'an muuxannoon qaba. Namoota kakaasuuf kanaaf ani fakkeenya ta'ee natti fakkaata. Karaa sanaan namoota hedduu gargaaruu nan danda'a. Gargaarsa koo yoo barbaadan keessattuu dargaggoota waliin ta'uu isaan waliin haasa'uu barbaada. Isaan qofaaf osoo hin taane abbootiifis bakka gaarii ta'etti isaan kaa'uuf. Dhugumatti yeroo ammaa kubbaa miilaa akka daldalaatti ni ilaala. Fedhii tapha kanaaf qabu ammallee hin tuqamne. Waan baay'ee kan nama mufachiisu argeera. Ganna kana keessa miira gaarii natti hin dhaga'amne. Akkaataan isaan na ilaalanitti miiras gabbii dhabuun natti dhaga'ameera. Keessattuu pireesii. Na shakku piroofeshinaalaan ani ta'e tapha sadarkaa olaanaa irratti muriidame tokko ta'uun hin danda'amu yoo piroofeshinaala hin taane. Na shakku kunis baay'ee na gaddisiisa. Sababni isaas jireenya koo keessatti yeroo hunda piroofeshinaala ciccimoo keessaa tokkodha. Kanaafidha ammallee sadarkaa ijaa kanan taphadhu. Duraan dursee dandeettiin baay'ee akka si gargaaru beekamaadha. Garuu baay'inaan naamusa hojii akka ta'e beekamaadha. Naamusa hojii sammuu kee keessa kaa'uu qabda yeroo piroofeshinaala taatu. Kanaafuu guyyaa jalqabaa irraa kaasee yeroon piroofeshinaala tokkoon jalqabu haajan umurii 16, 17, 18 yeroo hunda naamusa hojii qaba. Irra caalaa ta'uuf ciminaan leenjuu taphattoota hunda dhaggeeffachuu taphattoota muuxannoo qaban kilaboota addunyaa kana keessa warra ciccimoo ta'an keessatti taphadheera. Waancaawwan hunda caalaa barbaachisoo ta'an injifadheera. Kanaaf sadarkaa kana keessa jiraachuu kootti gammadeera. Kun samiirraa akka hin dhufne beekamaadha. Of kenna cimee hojjechaa jira. Kanaafis kaayyoo fi bu'aa ani argadhu hunda of kennuu fi hojii cimaa irraa kan dhufuudha. Yeroon xiqqaa ture dandeettii koo fooyyessuuf waan baay'ee hojjedheera. Leenjii dabalataa hojjedheera. Miila koo keessatti ulfaatina hojjedhe. Utaaluu wareegama malee homaa mo'achuu hin dandeenye. Kiristiyaanoo Roonaaldoo taphataa piroofeshinaala kubbaa miilaa waan hordoftaniif galatoomaa.